galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa buqqaa dagaaginaa barsiiftota maddaa galanni maabadaa. Naannoo kananii agartuu jireenyaa daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himnaa burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonnaa. Barsiisa barumsaa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsaa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisaa galanni kennumu seenaa keessi boonsaa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisaa galanni kennumu seenaa keessi boonsaa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa burqaa dagaaginaa barsiiftota maddaa galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa buqqaa dagaaginaa barsiiftota maddaa galanni maabadaa. Rooba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii barnootaan ijoollee tajaajila. Haniif hin eelanne sammuu daa'immanii firiilee beekumsaa keessa unquranii ayaadaalchisanii. Barsiisa barumsaa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsaa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisaa galanni kennumu seenaa keessi boonsaa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisaa galanni kennumu seenaa keessi boonsaa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa burqaa dagaaginaa barsiiftota maddaa galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa buqqaa dagaaginaa barsiiftota maddaa galanni maabadaa. Eegatti qajeelchuu haadha abbaan gallee diimattaa dootataa maqaan kaafnu ijoollee nu barsiisaa jennee isaanii erginaa ijoollee nurraa tuman jennee maqoo manna ayaarraa eeggannaa.